Waancaa Afrikaa Baranaa irratti wantoota yaadataman baay'eedha. Keessaa namni kun tokko. Waancaa Marokoon qopheessite namni daawwatee nama kanaan dagatu ijoo dubbisteera. Garuu namni kun eenyudha? Maqaan isaa sirrii Miisheel Kunkaa Mboolaadiigaa jedhama. Namoonni Lumumbaan isa beeku. Lumumbaan isaa dhufe jechuu maltu. Bakka irraa dhaalee qaba. Paatiriis Lumumbaan ministeera muummee jalqabaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoodha. Namni kun mallattoo Paan Afrikaanizimii ta'ee beekama. Haa ta'u malee bara 1961 shira Beeljeem, UK fi Ameerikaan ajjeefame. Morokoo Raabaat keessatti dabalatee maqaa qabsaawaa Lumumbaatiin daandii mogga'eera. Magaalaa guddoo biyyasaa Kinshaasaa keessattis siidaan ijaarameera. Egaa namni Lumumbaa fakkeessuun dhaabatu kun tapha hundarratti harka diriirsee dhaabata. Homan dubbatu. Yeroo taphaa suufii alaabaa biyya isaa hanqixaa'ee uffachuun yeroo dheeraaf sanduuqa irra dhaabata. Simbirroo irra qubachuu dandeessi. Waan ajaa'ibaati. Yeroo kubbaan itti dhufee sin sossa'u. Yeroo Aljeeriyaan daqiiqaa 119 irratti Koongoo irratti galchitus inni hin sossoone. Tapha Aljeeriyaan Koongoo mo'atte irratti taphataan Aljeeriyaa tokko isa keessee ture. Booda Aljeeriyaan dhiifatama gaafatte. Pirezidantiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaas isa waliin dhaabbatanii deeggarsa mul'isaniif. Yeroo biyyi isaa Koongoon waancaa Afrikaa keessaa baatu namni kun hirqinfatee boo'e. Mo'amuun waanuma jiru. Waancaa Afrikaa Baranaa irratti garuu Afrikaan goota ishee of duuba deebitee akka yaadattuuf sababa ta'eera.